Algaaki rabbuna dabistaa milaatisi. Miti algaaki irratti mataa kee irratti nan dafis. Algaaki irratti dabistaa. Maal fidamaa? Gaadhi sabaa. Kana ban sistamu ban si. Abdi. Ban sisi. Abdi. Ha. Ya booti ko asone dufa afaan stress na diiwaana taa'e losa. Yaa akii mootiin masirraa oomishii. La me diiwaana taa'e yaa ki diiwaana taa'e waliin haasofne waa haasaarra. Maati kan dhufte kan nagaafachuuf immoo kan ergamte yookiin immoo waan nagaafatu waan jirsan nagaafachuuf hori. Kan na ergamte sana nagaafadhute bayi waan. Nada ke gaadhi seesanii midhaan waan rakkoon kiyya wayitu jiru rakkoo keessan kan jidduu keetiif kaabdii jiru laalee furaa jedheetu malee malee. Siinillee loluu fi dhufne amma sammuu wanni lolaan sirreessanillee akas maran jiru. Eenyuun? Bani adii. Maafa banan banani hai. Banan banani. As jirtaan ban sisi. Banuuf walii galtanii dhuftanii akkanatti natti taphachaa jirtan. Ashamaar kafuunee daawwattotaa fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii nagaa galisa rabbii an nagaa koodha isinillee bakka jirtanitti nagaa naaf ta'aadha. Egaa daawwattotaa fi hordoftoota keenya arra viidiyoo haaraatiin isin bira gaha. Egaa daawwattotaa fi hordoftoota keenya ani viidiyoo kaan irratti waan hojjedhe agartanii jirtanii maali dubartiin argaa irratti buna danfistuu jechuullee dandeessanii dhugaadha. Seeraa miti argaa irratti akka hin danfifamne nan beekaani. Garuu bakka itti deeffisu waan hin dhabeeffan. Maaliif akkamitti dhabdee waan jettanillee jechuudha. Akkuma agartanii abdiin waan tokko irratti osuma jedheen nadhaa tureeyyuu bakka mana kana keessatti waan xiqqaan waan guddaan waanumaan lolaa tureeyyuu. Kanaafuu funduratti saala irrattis nan danfisa waan jedhe akka na rukutu sinillee hin beektu anillee waan hin beekuufan mana keessatti barrii cufadhee wanta na feesise hundaayyuu mana kana keessatti hojjechuu fedhaa tureeyyuu. Malee akka argaa irratti waan tokko hin hojjetamne sirriitti hin beeka. Maatiin keessumaa akkanatti nan guddisne filannoo dhabeetan malee ani kana wallaalee miti. Alli hundaayyuu nan beekaan waan hin beekne tokkollee hin jiru akka asirratti hin danfifamneef nan beeka bakka itti danfifamuu qabullee nan beeka garuu filannoo waan hin dhabeef malee waa biraa fi miti daawwattotaa fi hordoftoota keenya akkasumas immoo ammallee taanaan immoo osoo nyaatiin osoo dhugin hin jiraadhu mitiire waan achi gadi ba'e immoo dhufee immoo na dha'uusaa waan hin naafneefu akkuma agartan bishaan illee kinootii dinnichaa illee kinootii wanta nyaadhu asumatti hojjechuuf ammallee taanaan jechuudha. Akkamitti asitti hojjettaa waan ta'e gootee bakka itti hojjetamutti illee hojjechuu qabda waan jettanillee natti hin murteessinaa daawwattotaa fi hordoftoota kiyya maatii koo maaliif hojjettanii ani arras burus dhaanamuu maaliif haan Ndi as biratti rakkoon kiyya osoo hin beekamin ani waan hin balleessu osoo hin beekin usuma jedhin nadhaa ture. Kanaan dura isaan sintuquu bayi akka barbaadetti taa'ee waan barbaadde hojjetattee nyaachuullee hin dandeessa dhugullee hin dandeessa fuuldura sanas akka barbaadde ta'uu hin dandeessa osuma naan jechaa jiru akka carraa ta'ee viidiyoo wayii waraabamee tureyyuu minyot kottu bayi sintuqullee naan jettee yeroon boosan akka inni na godhe agartanii jirtan daawwattotaa fi hordoftoota keenya kun hundummoo maaliif bayi naan jedhee ture ishii huccuu kiyya natti daddarbatee nan baallee jennaan hin baatu naan jedha. Yeroo gizee jedhe bayi naan jedha gizee nan baay'ee immoo hin bayin naan jechaa jira. As biratti immoo ani maal gochuun qabare. Kanaafuu immoo namni soo nyaatiin osoo dhugin hin jiraatu gati ta'eef waan inni hojjetachuuf fedhu immoo asumatti hojjetadha malee duhuu hin qabu jechuudha. Kanaaf kana malee ani wanta asirratti waan hojjetamu ta'ee miti kanan hojjechaa jiru. Manni immoo dhibbaadha as birattis waan tokko gochuun natti hin tolu bakka irratti immoo natti tola bakka jechuun bal'aadha waan ta'eefu waa'uu argaa kaasee ganaa immoo akkanatti gara kanatti hin deebisu gatiif kanaaf malee waa biraa fi miti daawwattotaa fi hordoftoota keenya hundaafuu ammallee taanaan riyaan isaa tokko dhufee tureeyyuu barrii natti dha'a ture. Waan sitti immoo waan si gaafadhu tokko jira qophaa kiyyeen jira abdiin illee na bira hin jiru dhugaa rabbiidhaan naaf kakate anillee shakkeen ture akka tasaatee wajjin ta'anii sobee isa haasofsiise akka inni natti haasa'u godhee ofii seenuu barbaadee san baay'ee shakkaa tureyyuu hundaafuu garuu kakatee jira. Amma maal akkana gaafachuuf deemu maal akkanatti immoo deemu hundumaayyuu walumaan daawwattotaa fi hordoftoota keenya dura kaameeraa koo dhokseetan balbala banaa fi seeni jedhaani waan inni naan jedhu walumaan daawwattotaa fi hordoftoota keenya hanga dhuma sagantaa keenya nu hordofan affeera kooti. Eenyuun Adam baafachuu fan kamaa inni hai. Antus baran jiru mi? Sob dugaru. Mal. Achira. Hai mal terlihat mal pun. Thai. Mal itu muncul. Mal. Kuno.
Maal ta'e kun? Laa maal dalagaadha? Waa'ee nyaata hojjetachaa jira kan maal dalagaree waa tura? Duuba lafa gabbuuftee hojjetattu mee maal jechuudha? Maal? In beektamte akkan gadi hin baane as biratti bakka kamitti hojjedha? Ha? Bakka kamitti hojjedha as biratti? Maal? Yaa Rabbi namas. Maali? Maaltu badee? Laa maal asirratti nu hojjeta maal taatee jiru? Eebiin hin jiru isin Maaltu badee ammoo waan maalii son taane ammaanii kan dhufteef na gaafadhuti yookiin immoo waan natti himtummoo jiraate natti miti. Laa silaa kaafanii rakkoon qabu isitti maatii siree irra maa guuta siree namarratti. Amma kana na gaafachuuf dhufteeti? Laa kasi gaafachuu dhufan ture shakkiin dhufe iyyuu ammoo waluma takka natti taatee iyyuu bara. Maaltu badee ammaan waan biraa miti ammoo kan na gaafachuu dhufteef natti himii sin jechaa jirame. Andura shakki maal dhufe iyyuu adaa wanni jedhan guutuun dhuguma yaabin maal taate? Maal shakkitaan maal jedhan immoo waan jedhan laa arguu nama nuudhaa dhuguma amma dhugaadha garuu ammoo maal shakkiitiin kun guutuu maal? Laa akkana lafa kaatee asirra nyaatan goone na beeka wayii wadda waa irra iddeeti maal taate laa buna facaaftadhanii siree jala facaaftaa siree gubbat dhaabda gidee takka jala dhaabdee ol baaftee gubbat dhuydadha yookaan ammoo gubbat nannaytadhan. Kanaafuu maal godhuree ammaan? Kana natti muuf dhuftee ammaan? Laa andura mucoo maasiyaarran kaa'in haadhee lolaan amma abdii duraan jechuudha. Amma tana wallollee addaan baan. Maafirra keettaa fi argiteeta. Anumatu lafaa ka'ee isin shakkine akkana akkanaa jedhame. Waa kanumaan gajjaddi maasiyaan godhatee garuu ammoo dhugumoonni jedhan dhugumamii. Kunoo barri fakkaata. Bayi yookiin. Kana dubbachuu dhuftee ammaati? Amma sanii miti kan nasii mara ga'e. Amma waan natti muuf dhuftee nasii mara ga'e. Rakkinni kamuu akkanatti illee afaan illee walii galanii ni sirreessan. Garuu ammoo karaa natti yaalii goggootu yoo dhugaa ta'e sirrii miti sillee bultii keetii illee tolu kan isaati miti amma isa dhadhamaafate fakkeenya haala keessa olii ofullee yoo yaalii gootanii yaaqe ni beeka. Garuu ammoo siifillee tolu maaf jedhan isin karaa qajeelaatiin karaa sila afaaniin dubbannee waan jiru furmaatatti goone dhee dhufe malee inumaa itti dabaltee baxaata siree gubbannaa affeertee buna ammoo jala faffacaaftu maali michee maal taate Maadra waan suubetu amma kan manatti muuf dhuftee ati waan natti muuf dhuftee natti ergaa natti dhufteef natti miti bayi dafiti ammaati kan dhufteef kana na gaafachuuf immoo kan ergamte yookiin immoo waan na gaafatu waan jiru san na gaafachuuf holi kan na ergamte sana na gaafadhute bayi waan na dhaqee gaaddisanii midhaan waan rakkoon kiyya wayitu hin jiru rakkoo keessan kan jidduu keetiif kaabdii jiru laalee furaa jedheetu malee balee siinillee loluu fi dhufne amma sammuu wanni nuudhaan sirreessanillee agas mara hin jiru walumaa gala rakkinni kee maaliidha kee gaafatu. Bilisumsaatu naannoo dhufee taasisu. Anima. Maaliif si illee laawuu jira? Kanaafuu ishee ergaa kan hin qabne kan achi maal gochuu dhuftee kan ergaa amma rakkinni kee baruuf rakkinni keetiif kaabdii jidduu jiru maali laalee isinii bituu dhufee jirudha. Rakkinni maan kee maali? Rakkoo kammaan afaanatu beeka maal ture sinitti himan maal sinitti garaa sinitti gabe. Ni aarii keessa bahe maqolaan aarii keessa bahe nagaan si gaafataadha maal taate? Aarii keessa waan nama baasutoo ta'e hin bahu. Kan maal waan isin hin galle tokko. Amma kan dhugu asoo beektu sana maal taate jiru? Amma ati rakkoo anaa fi abdii jidduu jiru beekuu barbaadamti? Isa barbaaddatanaani? Rakkoon nu lamaan jidduu jiru abdiitu maraachaa jira. Maal maraachaa jira? Maraatee jira dursuumsaatu jechuudha. Maraatee huccuu baafatee bakka akkana maraatee taa'aa jira. Kanuma huccuu baafatee? Eegaa sitti mul'achaa jiru argaan jirtu? Yaa ke ati aarii keessa taamalee aarii dhiisimee wanno biraan haasifta dhugaadhaan addaan aarii qaama aarii keessaa bayi meeta jirtu maali ciitiin dubeeti maal ta'e nan maraate maal si godhee waa si balleessee nan dubartiin barakkanuma yoo xiqqoo waa itti balleessan kalaas daree akka dhiiftee waan biraatiin nama hin ture ta'an ni beeka garuu maal amma naan rabsu dhuftee amma shi innaa maal jechaa tare ammaati. Amma bara addaan baafachuu sirra addaan baafachuu jira jechuudha. Nama inni dubartiin maalii warri dhiiras maal taatan meeshaan keessan waan sirrii mee dubbadhu mee. Namni warri dhiiraallee hundi gaarii hin jennu tamam garuu ammoo mee ati maali amma keenna dhibi keenna rakkoon qabu booda siif himaati mee keetiitii dhufee adda. Maal akkasii yoo feetan waan maakiyyaa habdii jidduu jiru moo maal wanti biraa. Saami jaba afaan Oromoo siin galuu isaa kiyya. Naa garaa jira ka garuu seeraan natti na gaafachaa hin jiru. Tamam seeraan si gaafadha okay. Kufa maa buna siree irra dhaabda. Takka jedhe maaf bakka jira bakkattiin itti waa hojjetan lammaffaa waxiin asirratti hin godhamu bakkattiin kun bakka irraa nama waxii siree irra godhu argine jirumaafuu lafumaa ka'ee lafaa ka'ee waa yookaan nama waa himaaf yookaan raagatu qabataaf ni jira biyya keenya illee namni akkanatti yookaan lukkuu qalee morma irraa muleefaa mana jala gatu
Sama bita ka fuudhee insha amma keessa kaaya. Wanna kana ne jira garuu immoo ati yoo rakkinni kee san taate ni hiikamee si gaafachuuf baruudhaaf maali rakkinni kee gaafise. Maa balbal bantee mat bakka dhaani maaf siree watii asirra goota kuma waan jaan mataa roga kana qofa. Gaafni kee kana gaafachuu dhuftee kana baruu dhuftee amti. Akkas tanaan jechuudha. Ani akka mana kana keessatti yookiin immoo siree kanarratti immoo akka bunni hin daffines nan beeka. Akka bunni hin daffines nan beeka wallaalee miti. Akka bunni hin daffine. Jechuun asirratti buna danfisuun akka hin danda'amu. Waxiin illee hojjetamuun akka hin danda'amne wanti kamiyyuu taanaan akka hojjetamu hin danda'amne nan beeka. Wallaalee miti sin jecha. Garuu jaaladhee miti. Tamam maali kan jaalattee kan ta'e? Isham ana kamta awalna kamta tibisiif galaka ani jaaladhee miti maal foonaan jette ani waan gadi bahee nan hojjetadha waan jedhe abdiin nan dhiisu viidiyoo adda addaa illee ilaalaa turte natti fakkaata olaaluu batte illee morra deebi'ee sitti himaa jechuudha abdiin nan dhiisu kanas hin jedhe waan biraaf osoo hin taane yeroo hunda sin tuquu naan jedha cufi mee gaala kan cufeen jira ishee abdiin maal na godhate saa yoo maxaa kaseentu sin dhiisu kushinaa miti as keessa bahee achi barri irratti naagarran bakka inni itti dhufuun beekan mana jiru jedhee waan bahe inni nan dhiisu na dhaan maaliif ka ani hin beeku maal fakka na dhaa jiru kan gaafatta ka maaf namni soo balleessin namni gaafa afaan qabaddu naan jedha yookiin immoo tun jedhee mo lola hin taane dubbata malee waan ani hin beekne waan ani yaanne irratti fidee irratti murteessaa jira malee waan tokkollee waan qubna gara qabu nu jechaa jiru kanaafummoo ani harree miti inde yeroodhaan waan dhaanamuufis hin qabu kanaafuu as mana kana kan na baasu waan nyaataaf kufee waan tokko fi miti waan tokko saniif bakka inni jirratti nan ba'a nyaanni immoo saatii namatti fudhata waan ta'eef as keessatti taa'ee waan na barbaachisu immoo hojjetadhee nyaachuun waan biraa miti maaliif waan du'uun barbaadu kaashee osoo nyaatiin jiraachuu hin danda'u lammataa immoo na gadi ba'e immoo inni akka harreetti na dha'a tol gaafa jedhe gadi ba'e naan jedha mana kanaa ba'e naan jedha mana kireeffattee hin baatu kaale mana jechuun kan rakkinni barama yoo waa jiraate jidduu kana moo akkam kaa wanti kun bararraa naan galle mana kireeffadhee ba'uus mee yaaduu hin dhiisne tokkorra lamaa sadii yaadee hin jiru kireeffadhee yoo argadhee tun ture nan baadhee huccuu qabadhee baanaan hin baatu mana kana hin baatu ati naan jedhee na ol na deebise guyyaa lamaa sadii jechuudha hin baatus takka baay'ee naan jedhe takka hin baay'inii naan jedhe tole oolan mana kana ishii immoo mana kanaayyuu hin bahu akkam barbaade takka nama kamiyyuu nan jiraadhu nan jedhe bakka waan maxiqaa waan guddaadhaanis ani waan hin beekne tokko hundumaan dhufeetu mana dhaan ishii maal gochuun qabaan Agaruu siree irra galuu deemta matbaa boocuu deemta siree. Anga mana kana bahutti ka bakka inni hin jirre tonan ba'e malee isa fuulduratti bahuu hin dandeenyaan ifaan ifatti dubbadhee bahuu hin dandeenye. Dhokadhee nan baa'uu nan jedhe bakka inni itti dhufu yookiin barri irratti na qaba yookiin mana osuma cukiyya qopheeffadhee bahuudha yaadaa jirutti na qaba bakka bahuu hin dandeenye. Kan biraa dhiisitee jechuudha. Kun hafu ishee haa ta'u. Kalee amma mana kana beektan ture fuuldura sana taa'an ture jechuudha. Saya minyon nak atas malah kan ani nak tahu bekin tu lagi. Minyon atas kat. Nyacum baiti anggo humi mana kan kisah tesa gadi baiti abat rukun fiat citai asal kami tesa te wash nagi sele himbe ko share bay. Anu ma be tu kuma tajiru bakken tu himbe ko aku mat fen chere akka hare na dahul. Kana dahuran mo cuki anak terbati mana kana bayi nanjet. Tole bakka jadi tan. Ani bakka gabayin anjere ucura terbate am kan macarasha telet mana ni bakka biyi nagara eretan giftin ufata kiyya fudhadhe nan bawan jedhu mo akkan ma deebi'eet mo amma bayi namni naan jedhu sun mo gad deebi'eet mo afaan naqabeet mo wal deebi'ee mana tol na darbe ishi maal gochuun qabaan inde amma bayi nama naan jedhe amma xiqqoo daqiiqaa tokkoon booda mo hin bayin jedhe nama mana tol nama deebisu maal jechuudha. Ati yeroo inni bayi siin jedhu fiigaan kuttu haa inni yaada hin jijjiirin. Kee kun adduma. Isa ilaa figeen danda'an. Bayi siin jennaan baata kaa yeroo san turtee uffata gurgurtee maal jechuu dhiiftee. Miti mi amma akkasii miti. Eenyuun. Bani adii. Maaf amma nan banaani hayi. Hin banuuf walii galtanii dhuftanii akkanatti natti qabachaa jirtaati. Mutu fitaan akkuma qabu. La deebi. Ati deebani. Ani waan banu barri waa kalmatti na addisiisu fedhe embasi bani akkuma qabu. Fuula afaan nagaatiin barsiifatu bataadha.
afaan nagaan beenu miti buna labbisa mana kee keessatti nyaata godhaami. Aboo mee afaan hin jallatis tunni ta'ini. Algaa kee irra buna labbistaami gaaddisi. Yaa kii waan akka mee afaan hin jalli nu haasofnee haasaarra kana haasaa sirni haasaarra. Algaa kee irra buna labbistaami gaaddisi. miti argaa keetirratti mataa keetirratti nan daffisa. Mataa kee irra labbista. Maal fidda maal? Gaaddisa maal? Tana bansiista mun bansiisa. Abdi. Bansiisi. Abdi. Haa. Mee abbootii koo haasofnee dhufa afaan waan sirreessina diiwaana taa'e yoo sana. Yaa akiin wanti nama sirraa oomishee. La mee diiwaana taa'e yaa ki diiwaana taa'e mee waliin haasofnee waa haasaarra. Wanti maraatti waliin maal haasofteeti? Maraattee jirtu wanti. Ana mositu maraat. Abboo afaan hin qaccadu sun beektaa isaa hin qabu. Amma na kabajaan inni tuffataa jirta jechuudha. Abboo ati maal taataddi? Ani mee indeema bansiisi qulfii irraa naafu. Laa qulfisii kenni naanuu fuudhee sii fi daawwee dura qulfiin qabaatee manni keetti waliin isin laallee jidduu kana waan rakkinni jiru. Garuu boruu biftaan naan hin jedhin kanumati ta'an. Laa rakkoon qabu mee tama. Kana haa baatu kana wanni beeku. Maal maal? Manuma kana haa baatu. Akka na baasu sanatti na baasaatti. Mee fanni dhagaan hin Eenyu nu kaawwal na biratti na deebis. Gaaddisa maal? Waan jiru dhugaa kaawwal beeki kaatis kinoo. Abboo isaa kabajaan hin jiru yaa ki mana kee jirra kana kan maal taasa? Mee an deeme ishii gaafate. Maal abboo namni atillee maal taasa gaaddisa maal kabajaan hin jiru? Kabajame kan jiraatu mee oo namni si kabajee namas kabajamti re? Maal jechuu kaa buna mataa mana kee danfisaa osoo hin jedhe mataa kee danfisaa jechuun maal jechuudha? Maal rakkoo qaba yoo dafee hin daffama maal rakkoo qaba maal? Mataa kee danfisaa jechuun maal jechuudha gaaddisa kabajaadhaan mee dunduu laa. Safuu maal jechuudha? Kabajaadha. Maal safuu maaliif eebboo safuu? Osoo inni safuu eegee ani safuu nan eegaa ture kanuma bakka. Yoo inni badeetti illee ni badda? Moo isaaf irra na chaartaa baatis. Yoo inni badeettis ni badda inni balleessaa. Waa baduu fi waan baduu dhiisuu miti hammaan. Waan biraa waan kan natti dubbatinaan waan majiru dhugaa dubbachaa hin jira bakka. Oos dhugaa isinitti himan rakkoon keessan hin artu. Hin artan. Waan jiru bakka waan jiru hunda ifaatti waan isinitti himan nuti caalaa baay'istan isin hundumtuu iyyuu taana walii dhiiraa taana. Kanuma dubartii dubartiidha. Amani. Qaati amma maal si jamar iyyuu dursumsaa ta'u dhufitiin kiyya ana aarsuudhaaf moo? Maal? Wanni hanqaata raasaa jiru kun gaduu siin tarree hin dhageenye iyyuusaa. Irra deebitee nagaa fattaan jidduu keessanii fixuuf isaallee lolee arrabsee biraa dhufe siin jedha. Kanaafuu inni kan gorsu sitti mul'atu kiyya bichaa sitti mul'ataa sin jechaa jira. Inni amma deemii jennaan ol ka'e haa jedhee kuteen. Mati jecha inni dubbatee deemu sana agartee jirtaat? Hin gara baatu bahidee sii karafu akkas beeka. Maal ta'u? Amma maal jechuu gadise? Maaltu? Amma rinas sii maa dhagaye? Amma waan natti himtu tokko illee hin jiru ammas taanaan. Kun mataa akiraati adama sii hima. Rakkinni kee yoo ati manaa bahii hin jedhu si orgaa mere. Isaan wal taatanii wal jira afaan walii galtanii jiraachuu hin jirtanii. Ishi. Amma walii galan meeshaa kee guurattee inni bahii siin jedhe ni baata? Ani amma kanaa booda moo? Asitti kilo billaa kanaan kutama mormu kiyya narraa bu'aa malee hin ba'u mana kana. Amma inni na gubee na arsii cogwarra kiyya gubee kanaan jechuudha. Isa gubee isa maraatti dhaabbata. Wannummaan inni hin bahin siin jedhuuf shalliirooyi waa yaabdee yeroo inni bahin siin jedhu diddee yeroo kaan waa haxxattee deemtu jechuun jedhee naan. Akkasii miti. Dhugaa jirtu himuuf taana jechuudha. Duraan nan baay'ee tokko lama sadi tokkorra lamaa sadi afur nan baay'ee korreeffadheen ture. Garuu baay'inaan jedha hin baay'inaan jedha baay'inaan jedha hin baay'inaan jedha kun maayinni akka barbaade taa'ee jira jechuudha. Nasi mata kee kagaa dhise sama yoo inni bahin jedhee ni baataa biree. Hin bahu. Amma inni na gubee kana isa gubu malee hin bahu. Inni akka nama waan nama dhime nama hin baambeen akka horii takka horii gizee ofiitiin baasoo ofiitiin wal deebistaa miti akkas na godha inni jechuudha. Maal fooyyatti yeroo tokko baay'inaan jedha. Asumaan immoo deebi'ii naan jedhee wal na deebis na daddarbachaa akka nodha akka kwaasii na godhe siroomame. Kanaafuu immoo ammas taanaan immoo ajaa kana baafadhu malee mana kana nan du'a. Waan si mara kee waan itti godhametu iyyuu akkana godha malee inni deesee hin jiru takkee. Walumaa galaan kasanii dhiisii mee. Ati yoo inni baay'ee anatu isa kadhatee akka callisu godha meeshaa guurattee osoo fira laalii ni baata osoo waan takkaas hin naaf hin jedhin gaadisee yeroo sanitti. Ajaa kiyya baafadhu malee hin bahu. Ajaan kee maal mucaa ajjeesuudha? Maal farsa ajjeesaan? Mucaa ajjeesuudha? Ajjeesuu osoo hin taane amma akka inni nama raachittan isa maraachu malee hin bahu. Maraatee kunoo shaaraa galaan jettan mareetan. Maraachuun akkanaan ta'e bakka balbala sirratti cabsu. Maal cabsu?
duba maa yaa kee kabajaan beekan isaa sin qolche maraatu ni beeka garuu ammoo wani shakkii abdallaaf situ wali waatti godhe illee nama beeka garuu ammoo maali sira wanni kun Gosh. Kana amma gara kana dhuftee amma ati sima akka naa toltee dhufne nan beekame amma. hundaa ofirraa ni beeka ni fitini deebii deebisi kan yeroo takka takka Maal deebisu shimmaa si deebisu. yoo ati illee dogongoruu baatte abdallaan sis dogongorsi namni ol dogongorsi sanas hima waa fidaa bakka wayii dhaqaa maal itti gootanii ani yoo inni illee waa itti godhe isin jedhe rakkoon qabu sana nafsi wal qarqaarree irraallee ni nasirlee ni qarqaaraan obboleessa keeti maal itti godhan garuu Amma kana zadeedhaanii gaaddiseen akkana na toltii himaaf taatee bire na toltii himaaf taate waadaa sii gala waan itti godhe qofala wal kaaya namuu abdii haa waadaa sii gala waadaa na bira kan Maaltiin sijjambara yoo tumatee yoo ani maal sitti ma waan jirre waan lafa keessatti maal takkaa waa nyaachiftan takkaa waa itti gootan takkaa siree jala waa keettan waatu jira garuu maal abdalla si godhe na siima namni nama dogongorsiisa na siima Istu ani nama ta'ee waan godhuu fi kiyaanuu nan beekan namni nan dogoggorsiisan. duu waan itti godhan akkas taanamni beektaa itti baatu Ani maal itti godhan inde lafa kaatanii kan lafa kaatanii asuutan kana ajaa'ibaa jiraani. Inde amma ati faama mee amma guddaa kan guddee kana itti qabattu. Ani Ingilifa na taasaa jirtas ni jechaa hin jiru. Ani garuu abdii irratti waan godhe tokkollee hin jiru. la amma mucaan sa'a nama hiriyyummaa mucaatti hin jiru gammaa beek Beekame. yeroo jabduun dhufte inni illee akkana gurra qabnee sis gurra qabnee irraa hiitan dirqamatti kan oromoo dhiisaa baase sun haayi akkamasi kadhatu jira bara irraa hiitan jennaan irrumaa hiitan yookaan ammoo kabaja anaafsi lolii galleedha Maal irraa hiitna? waan itti gootan kaan beekaan waan jira Tole maal itti goon? jabanaa buna dhaabdanii yeroo tokko as jala nayitan jira yeroo tokko jala kanaan karaa mirgaa jedhan subii saatii qabatanuu yeroo dukkuun iyyitu kaanii mataa doolaa gubbaa ganna kan maali sun hin massaata ammas leesh Mana masa'uunis immoo la biraati. buna itti nayitee kaatee bakka san deebitee massaata saatii haga tursiiftee gisee namni salaatu maal Amma jechuudha. Sijjammara ati waan ati dhufteef nan beekan. Kanaafuu qaxxeeti mana kanaa. la yeroo namni salaatummaa massaatan jedhe bara yeroo namni Bagatee waan si galchu tokkollee hin jiru. maal galchu Si galchaasi. Si galchuu miti kanaafuu bayi mana kanaa. nan galchu nan galchu Intuu waan si galchu tokkollee hin jiru bayii sin jecha jira dhageessa taanaan. amma beekee rakkabaan nagaatiin sojjinaasee waan dubbanne wanni godhe ammallee ta'aakira yaa fi rabbi geedee matbaka kana gonnaan matbaka gabbaasi waan silaa mana nyaataa siree gubbaa matbaka gootan kan achi baasi balbalna jalaa bane ammallee haasaan ta'e uummata akka ta'e haasa'u fayyadaan jiru ni beeka na jalaa bane beeka Bayi kaa bayi maan balballi banaadha bayi bakka qulfiidhaan qulfii banaa tokko. Maalaani waan akka maal gochuudhaaf bayi. Ulfiin beetii siin jedhama Hundaafuu garuu waan mana kanaallee sin galchishii kanaan booda. nan galchu tamam balbalna jalaa bane yaa Waan ani waan qubna garaa sooftaaf malis tamam ta'aakira waan kana si baas Manni kallee ta'ee osoo waan turte haa ta'u. Keetii miti sin galchu kottu bayi. mee intalti dhalaa takka waan kana mee intala dhalaa deemma Lafa godhate kottu bayi otoo hararuu barbaadu baatti kottu gadi bayi. intala dhalaa deemma dhalaa immoo qaamsa tukaaya Bayi ishii. garuu itti deebi mallee balaa rakkoon qabu Egaa daawwattotaa fi hordoftoota keenya akkuma agartanii waan inni dudubbate dhageessanii jirtanii anillee yeroo wajjinaa ta'uu afaan koo eeggachaa tumaan suuta jechaa tan taasaa ture inni yaadni isaa akkanaa galaa jirutti walii galaniif dhufee ture inni jammar abdii wajjin walii galiit ana afaan koo keessaa waan tokko waan addaa waan biraa waan jiru oo jiraate akka baasuuf dhufe malee jammar waan qubna garaa anaaf na'ee miti kan dhufe nan beekane jechuudha. Hundaafuu garuu ani ta'ee sanas ta'ee kanas ta'ee waan addaa waan dubbadhu tokkollee waan godhe tokkollee hin jiru. Yaaduma zim jedheetuma walii gadi deemaa jira. Hundaafuu ani waa biraan natti himee dhufe waan biraan natti himee jedheetan balbala banee malee waan akkanaa dubbatee yaadee miti turreeyyuu. Hundaafuu akka barbaade haa ta'u. Ani waan nagalchu tokkollee hin jiru akka barbaade haa ta'u. Dursumsaatu taanaanuu ani guyyaa xiqqoodhumaaf karaa argadhutti malee anu nan ba'a mana kanaaf jammare yoo yeroo aduu sana immoo bakka bayyanataniif ta'anii narraayee jechuudha hundumtuyyuu taanaan jechuudha. Hangasitti garuu xiqqoo rakkachuu hin danda'a. Umaa miti hundaafuu nagaan naa tura. Ciao.